Batu ada macam kulkulu keenya keessatti. Fakkeenyaaf gaafa Yesuus du'a mo'atee du'a keessaa ka'e ergamoonni lama uffata adii uffatanii bukkee awwaalaa dhaabbataa turan. Warra du'an keessaa isa jiraa maaliif barbaaddu inni dura ka'e. Gaafa Yesuus dhalatus mootiin dhalate fayyisaan biyya lafaa dhalateera jedhanii ergamootatu tiksootatti milikkita isaas mucaa bidiruu horiin keessaa nyaattu keessaa arginu jechuun dubbata. Eenyutu ergamoonni Waaqayyoo maal fakkaatanii nama fakkaatanii gara tiskootaa dhufanii jechuudha. Gooftaan dhalate jedhan mootiin dhalate fayyisaan biyya lafaa dhalateera jedhan. Eenyutu ergamoota Waaqayyootu ragaa ba'ee bara daa'ima ta'eetoo Yesuus har'a dhalate dhalachuu Yesuus otoo namni hin argin ergamootatu ragaa ba'e. Isa takkamittan fudhadha jechuudha. Malaaktota Jirbil, Mikeel, Suraafeloota warra kumaatamaan lakkaa'aman ergamoota Waaqayyootu ragaa ba'eefi gooftaa ta'uu Yesuus. Hangaafi kanatti ta'u yeroo hundumaa eenyuun ta'ee haa dhufe Waaqayyoon waa fayyisu jettanii yaadda. Eenyuun ta'ee si fayyisa jira. Sila fayyina qabdanii. Jireenya qabdanii. Rakkoon keessan namaaf ilaalchiisin qabdan gadaantummaa xiqqaa waan ta'eef Waaqayyo cimsee kan inni barbaadu yeroo hundumaa namni iddoo kaleessa ba'etti akka deebi'u fedhiin Waaqayyoo yeroo hundumaa namni fuula Waaqayyootti deddeebi'aa akka jiraatuuf. Nama baay'ee jaallata Waaqayyo uumama lafarratti uume keessaa akka isaan tolche waan ta'eef uumama kaan sagaleen uume akka isaan hojjete waan ta'eef hojii harka isaatiiti waan ta'eef oomisha ofii oomisheedha waan ta'eef nama guddaa jaallata Waaqayyo maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Waaqa isin jaallatu Waaqa isin barbaadu kana barbaada. Falmii dhiisaatii gara qajeelummaa deebi'a. Eenyuun fakkaatee dhufee naa fayyisuu barbaaddan. Jirbil nabiyyee ukkaamse sun eenyuun fakkaatee itti dhufe gaafa ukkaamse nama fakkaata moo Allaatti fakkaata moo akka gaafa farda burraaqii dubartii mormii ol dubartii fakkaatu sila waan dubartii kana ni jaallata nabiyyiin gaafa samii ba'ee jedhan farda burraaqii san kotteen lamaan gabaabaa kan ture akkuma nama soofaarra taa'uu nama qooquu nama raastuu gaafa ittiin samii ba'an garuu mormii ol dubartii ijatti humna dhiiga nama Naazreetu Yesuus waraanamu giddii isaati hafuura tolchaa kanaa fudhattee bara amantee sammuu kee kanayyuu fudhate kanayyuu qeebalee Yesuus isaa ani oliin dhufe as isin gidduu jira isa oliin dhufe malee eenyullee ol ba'uu hin danda'u jedhee dubbate deebi'ee dhufeen isin fudhadha garaan keessan irraa bamin jedhee dubbate fudhachuudhaaf sammuu kee dadhabee jechuudha. Kana jechuun maalidhaa? Hooggansa jinnii bittaa jinnii jala jirtaa jechuudha. Garbummaa jinnii jala jirtaa jechuudha. Du'a jinnii jala jirtaa jechuudha. Harka jinnii keessa jirtaa beekne jala muriitii jechuudha. Akkamitti nama ta'a rabbi? Gaaffii isinitti ta'e qabeenyi kiyyayyuu rabbi qabeenyi rabbiyyuu nama ani qabeenya Waaqayyooti ana qaba Waaqayyo ani mucaa isaadha nuti kan Waaqayyooti qabeenyi Waaqayyoo maali? Uumama dacheerra jiru kun hundi harka namaatti dabarfamee kenname bara hundi isaa kana kan bitu nama kuumna akka bifa fakkaatti keenyatti jedhee nama uume bara dachee kana hundarra kan argitu kan hundi dura uumame irratti aboo akka godhattuuf akka bittuuf akka itti jiraattuuf akka itti hin jiraattuuf itti dhufte eenyuun fakkaatee sittaa dhufuu barbaaddare nama ta'uu Waaqayyoo si shakkisiise erga ta'e beekuu kan qabdan immoo Waaqayyoon jijjiiramuu sagalee Waaqayyooti nama ta'e sagalichi waan hunda isa dura ture tosamiif dacheen kun kalaqamiin dura kan ture santu nama ta'e Waaqayyo jijjiiramu sagalee isaa nama godhe nama barbaacha gara biyya lafaatti karaa nama isa ta'ee dhufee dhalatee kanaammoo biyya lafaa barbaade ofitti araarsee aarsaa godhee dura isaa akka dhaabbatu hanga har'aa waa'ee cubbuu ilma namaatiif mirga isaa taa'ee akka falmu godhe deebi'ees ni dhufa harka isaatiin dacheen kun guutumaan ishee hin xumuramtii jechuudha.
harka eenyuutiin sagalicha kanaan gaafa jalqabaa samii ta'e dachee ta'e jettee uumamte dacheen kun sagalichis gara lafaa kana dhufee nama wajjin jiraatee nama wajjin deddeebi'ee namaaf jedhee du'ee du'a mo'atee ka'ee jira deebi'ee dhufee samii fi dachee kana guutummaa kee samiin kun akka waraqataa lafti kun akka dhagaa baquuf jirti midhaan akka nutti hundi isaa sagalee kanaan akkuma gara lafti kun sagalee kanaan dhufee ijaaramee hojjetame sagalee kanaan xumuramaa jechuudha sagalichis almasiisaa Yesuus Yohaannis 1:14 Gooftaan sun eebbisu yaada garaa keessanii geeddaradhaa mootummaan waaqaa dhiyaateera barri isin natti hin tolle jettan otoo hin dhufiin otoo yeroo qabdanii yaada keessan geeddaradhaa gara Gooftaa Yesuusin kottaa abbaa lubbuu keessanii godhaa fudhadhaa Ada duute hin eeggatan ada gabaadhaatti eeggatan Yesuus tu dhufa suuraa nisaa suuraa dubartoota yookaan suuraa arfaffaa ayata 159 gubbaarratti abbootiin kitaabaa kamillee otoo hin du'iin isatti amanuutu irra jiraata guyyaa qiyaamaa irratti ragaa ta'a Yesuus Kiristoos nama duratti ragaa kana naaf fayyana abbaa koo duratti ragaa baaf jedheera kanaaf laphee keessaniin Yesuusitti amanaa afaan keessaniin ragaa bahaa jireenya bara baraa qabaadhaa firdii du'aa jalaa bahaa har'ayyuu du'a jala jirtan du'aa jedhee siyyaa babaasaa wayii macaa warra Yesuus hin qabu jechi kun isinitti ulfaachuu danda'a namni Yesuus hin qabne du'aaf gaaddidduu du'aa jala akka jiru firdiin akka jiru firdii jala akka jiru isinitti Rooma 8:1 egaa firdii warra Yesuusitti amananitti faradamu tokkollee hin jiru Yesuusitti amanuun firdii du'aa jalaa baateetti Yohaannis 3:18 maqaa tokkicha ilma isaa kanatti kan hin amane sababii tokkicha kanatti hin amaniniif arrayyuutti faradamee jira Yohaannis 3:36 gobbaarratti ilma waaqayyootti kan hin amane firdii waaqaatu isarratti hafa'e kanaaf akkamitti amannan utoo amanne ergamaadha jenne ergamaan dheedheenatti amanaan jenne macaafni kan nuun jedhu Yesuus du'ee du'a mo'atee akka kee laphee keetti amanii afaan keetiin ragaa ba'e Yesuus gooftaa akka ta'e laphee keetti amantee du'ee du'a mo'atees namummaa isaatiin immoo du'ee du'a mo'atee akka ka'es amantee jireenya qabaatte Yesuus gooftaa akka ta'e laphee keetti amantee eessaa fidde Roomaa boqonnaa 10:19 Gooftaan sana eebbifamaa isinin jaalladhaa jabaadhaa rasuul eebbifame nuti kaafira otoo hin ta'in musliima dhiisatii kitaabni isaanis nu hin jedhu sheekonnii fi qeesonni haa murteessan jedha warra kitaaba rabbiin buusen tooraataa fi zabuuraa fi injiilaa murteessine warra santu kaafira jedha kaafira isaan akka ta'e dubbatama ta'ee kitaabni isaanii ummatichi kun waanuma harge fidee gara keenyatti as qabaa jechuudha kitaabni isaanii hin jedhu kun immoo rakkina dubbisuu dadhabuu fi afaaniiti Gooftaan bara keessan haa eebbisuu yaada kee xumuradheeraa namni biraatti fufaa. Hawwii waaqayyo isa eebbisu dhugaa baay'ee dhuguma dhugaa waaqayyo guddaa sinaa eebbisu. Waa tokko duwwaa dubbadha maalinni beektuu laa jarana. Amma Yesuus Kiristoos Israa'eliif dhufee beektummaa. Ila isa kanaafan jala muree isinitti hima Israa'el keessaa wanti hin ba'iin hin jiru jaran raajoonni nabiyyoonni ila wanti hin ba'iin hin jiru Israa'el keessaa kun immoo kakuudha kakuu waaqayyoo waadaa galee fi Israa'el fayyisaan biyya lafaa wachi keessaa ila Yesuusumti kun jechuudha siniif haa galu garuu immoo kan sinimu beekuun kan nurra jiru Israa'eloonni Yesuusiin amananiitu dirqama amananiitu mootummaa waaqayyootti galu. Nuyis Yesuusiin amanneetu mootummaa waaqayyootti gala. Garaagarummaa hin qabnu. Ila argitanii beekaa waaqayyo akkaataa inni itti wal qixxeessee lafa nu kaa'e. Israa'el qofaaf ergame. Israa'el qofaaf waanuma hin jirre naasa'inaa. Israa'el qofaaf haa ergamu malee Israa'elis Yesuusiin amaneetu mootummaa waaqayyootti kan galu. Gara abbaa kana akkuma keenya jechuudha. Kanan jechuu barbaade hawwii yeroo hundumaa kun hin ka'aa fi gadi buusanii biyyaa isaanii fi yaa dhugaadha gooftaan koo si eebbisu kitaaba isaanii dubbisuu dadhabuudha isas iddoo kan Israa'el qofa ta'ee fi addunyaaf akiratti mallattoodha maaliif jedha kan addunyaati maaf jedha
Lammata immoo erga akkas ta'e isaan iyyuu isaa eeggatu jiran guyyaa qiyaamaa isaadha eeggatu jira. Maa eeggatan Israa'eliif dhufe taanaan Israa'eliin dhufe fudhatee adeemu. Hay laal gisee tokko si dhibaa uummanni kun barbeetta gaafa kan ofii hin fudhata. Amma gaafa macaafa qulqulluu ati macaafa qulqulluu irraa timtu fudhachuun barbaadan. Gaafa quraana isaanii keessaa gaafattu immoo macaafa sii fidu akka deebii jechuudha. Kun deebiidha jedhanii macaafa fidaniitu kun akkas jedhe macaafa keessatti jedhe. Sigale gaafa tittim macaafni sirrii mitiyyuu siin jedhu immoo deebi'anii macaafa Phaawulos gaafa kaan gaafa immoo ragaa fidatan macaafuma fidatu jechuudha. Ragaa isaaniitiif macaafa gaafa amanuu immoo lakki macaafni kan Phaawulos sirrii miti laaqame bade uummata siyaasa uummata kanaa jechuudha. Inni biraa gaafa Yesuus biyya lafaa hundaaf dhufe jedhee macaafnis kitaabni isaanis kan nutti himnu inni kan Israa'el siin jedhu. Gaafa deebi'ee dhufu hundumaa dhufe nuuf dhufa akiraaf dhufa guyyaa akiraa isa dhufa yaddaaleen najjeesaa dhufee nuuf sassaabaa jedhanii eenyuun eeggatu isa eeggatu jiran. Erga kalee Israa'el dhufe Israa'eluma deebi'ee dhufe fudhatu maaliif deebi'ee dhufe nabiyyiin isaanii erga akkas jedheen jira ta'e. Amma kun amma of goyoomsuu moo nama goyoomsuu of goyoomsuu wayisitti fakkaatu gaaf teessee laatu galee. Bishaan foon kon jibbiti bishaan kon natti tuuleera. Kanaaf wangeelaawwi habdoon mana bananii na fakkaataa barumsi jalqabee jira achi deemna gooftaan sinaa eebbisu. Tole waaqayyo guddaa sinaa eebbisu. Ameen. Eebbifamaa gooftaan ayyaana eebbifamaa baay'ee. Keetii obboleessi waaqayyo da'oo jireenya keetii obboleetti hin pherepheramee si wajjin jira waaqayyo. Hin sodaatee si wajjin jira waaqayyo. Jabeessee si dhaaba waaqayyo. Harka kee qaba waaqayyo raabakaata hin shakkin. Hin shakku garaan koo lolli natti marsee buufatee yoo jiraate lolli yoo natti ka'e iyyuu garaan koo hin shakku garaan koo nana mana waaqayyo jettu sadi ani waaqayyo nana mana gara koo jira ifa kootu isa fayyina kootu isa abeet da'oo jireenya kootu isa kanaaf ani waan tokko iyyuu shakkudha. Dhimma isaanii inni waa'ee lolatti dhufee sana lola keessa jirtaa hin shakkin. Umaa ishee gochuu danda'u. Umaa ishee gochuu danda'u. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Egaa obboloottan hamma addunyaa kana tirastii goon hamma lafa kanarra wanta jiru tirastii goon hamma amannu waan addunyaa kanarra waaqayyo irratti amanannaan qabu. Kanaaf waaqayyo garaa keessan guutuun amanaa jedhe. Garaan keenya gar tokkoon mamiidhaan guutuudha. Shakkiidhaan guutuudha. Shakkituun immoo eebban nyaatu. Namni mamu eebbanan. Namni mamu akka bishaan gabateerraa gara argettas gora takkachi gora. Mamiin hin hojjetu. Yeroo Kiristoosii wajjin buunu mamaa deemna taanaan hin hojjetu. Mamaa nyaanna taanaan nuun ta'u. Mamaa fudhanna taanaan nuun ta'u. Amanuudha. Dubbiin amantii keessa jira. Amanuu. Dubbiin amanuudha. Hin amannu taanaan isa waaqayyo jedhe hin amannu taanaan shakkiin dhaalamu. Mamiidhaan dhaalamu. Warri shakkan hin nyaatamu. Warri mamaa deeman hin ce'ani. Mamtuun hin galtu. Shakkituun hin galtu. Amanuudha waaqayyo tirasti gochuudha. Israa'eloonni wanta waaqayyo dubbate amanuu diduudhaan lafa onaa keessatti lafa bansiisee waaqayyo lafatu isaan nyaata. Buufatu isaan fixe lafa onaatti. Maaliif beektu isa waaqayyo dubbate amanuu didani. Isa waaqayyo dubbate amanuu nutti ulfaataa jira miti isa waaqayyo dubbate amanu. Amani dubbii waaqayyo. Amani waaqayyo irratti amanamummaa qabaadhu. Trust the Lord. Waaqayyo amanamaadha. Amanadhu waaqayyo. Haalleluuya. Amma kanan goonetti namni garaa guutuu waaqayyo nama jireenyi isaa mamii sodaa raafama pherepherama keessa jiraata. Namni waaqayyo amanatu immoo faallaa isaa inni immoo ofirraa bu'ee fariidamiidhaan jiraata. Sodaa irraa bilisa ta'ee yaaddoo irraa bilisa ta'ee jiraata. Pherepheramuun hin jiru mana isaa shakkiin hin jiru mana isaa isa kana hundumaa irraa bilisa ta'ee jiraata. Kana hundumaa irraa bilisa taatee jiraachuu yoo barbaadde waaqayyoon garaa kee guutuu amanadhu. Isa kana furmaan kana dhanne furri waaqayyo na keessa kaa'u. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kutaan gara jalqaba isin jalqabittan deebi'i. Ermiyaas boqonnaan 17 lakkoofsi 7-8 inni jiru kun nama waaqayyoon amanatu nama ana amanatu jedhe waaqayyotu ana duwwaatti kan of kennatu jedhe waaqayyo. Waaqayyo duwwaa amanachuu waaqayyo duwwaatti of kennachuu waaqayyo duwwaa amanachuu waaqayyo duwwaatti of kennatu duwwaa inni jedhu xuruudha. Bukkeetti waan biraan hin barbaachisu. Kan amanannu gara biraa qabaachuu nurra jira. Bara amma jiraannu keessaa tajaajilaan shugguxii bitatee mana keessaa qaba. Bara akkasii irra geenyedha. Tajaajiltoonni shugguxii qabu, boodii gaardii qabu, bakka isaanii amanatu, isaaniitti hirkatu jechuudha. Tajaajilaa boodii gaardii, bara tajaajilaan boodii gaardiidhaan socho'u.
bara tajaajiltoonni shugguxii bitatanii mana keessa shugguxii qabatanii bakkee keessa deeman bara akkasii keessa jiru obboloota. Bara isinitti hin fakkaatin barri nu keessa jiru bara gadheedha. Caalaattu gadheedha bara baay'ee ulfaateedha. Namni dubbicharraa amantii keessaa bara namni bakkee jirudha. Amanannaan nama bara waaqayyo irraa ka'edha. Bakkee ilaallee haaleluyyaa bakkee bichaa miti keessi namaa bososeera. Amantii waaqayyo irratti namni qabu hir'uudha. Haaleluyyaa. Kunoo isa argaa jirrudha jaatee. Ana duwwaa kana amanatu hidhi waaqayyo. Ana duwwaatti kan of kennatu hidhi waaqayyo. Ana duwwaa, ana bichaa. Warri kaan konkolaataa isaanii, warri kaan fardeen isaanii amanatu. Nuyi garuu maqaa waaqayyoo hin amanannaa. Jedha miti konkolaataa isaanii fardeen isaanii warra amanatan dadhabuuf jiru. Nuyi garuu maqaa waaqayyoo keenyaan mo'icha argannaa. Konkolaataaf fardeen hin hojjetu. Konkolaataaf fardeen shugguxii amanatu jechuudha. Warri shugguxii bitatan ta'an shugguxii amanatu jechuudha. Amma utuu namni isaan lolee isaan rukutanii ajjeesu jechuudha. Ajjeesuuf shugguxii kan isaan kaatan ikkoo ittiin rukutanii ajjeesuufi maal jechuudha. Boodigaardiin maal jechuudha. Nama Yesuus Kiristoos boodigaardii qaba gaafa biyya lafaadha ture. Nama isa eegutu ture Yesuusin. Jireenya tajaajilli keenya Yesuusin hin fakkaatu taanaan otoo teenye gaarii. Tajaajilli keenya Yesuusin hin fakkaatu taanaan Yesuusin hin mul'isu taanaan jireenya Yesuus jiraatee darbe wajjin wal faallessu taanaan tajaajilli isaa yoo hafe gaarii. Biyya lafaadha yeroo ture. Egaa kutaa xiksii kee ana barbaadaati dhaqaa fidaa sakkasii yoo gashitani barbaadaa fidaa. Boodigaardiin qabu. Namni isa eegaa ture hin jiru. Yeroo isaanitti dhagaa darbatan gidduu isaanii darbee sokka ofuma isaa gidduu isaanii ba'ee sokka. Agartanii boodigaardiin qabu. Kan irraa eegu hin qabu. Waan qaxarate hin qabu. Agartee akkasi. Waan sodaatus hin qabu qaba. Du'uudhaaf dhufeenni biyya lafaa. Du'uuf dhufeenni nuu du'uu dhufeenni bakka sodaan qabu sodaa du'aan qabu. Kanaaf waan kaatu. Bara amma kee jiraannu kun ilaalamu ture jira. Namni tirastii isaa waaqayyo irraa kaaseera. Waaqayyo tiksee gaariidha jechaa waaqayyo si eega jechaa ofiisaa immoo eegdota kaatee eegdota ramadatee eegdota gidduu deema eegdota gidduu socho'a. Inni kun baay'eetti yaadamu ture. Waldaan kiristaanaa toorri isheen qabatte waldaa jedhamee inni banamee jiru kun suuqiin iddoo garaa garaatti baname kun rakkina gurguddaa dhalootatti fiduuf deema. Isa akkasii kana ilaalutu nurre tirastii waaqayyo irratti qabnu gadi buusneera. Amanannaa namni waaqayyo irratti qabu fudhateera. Waaqayyo garuu akka ana duwwaa amanadhaa jedhe waaqayyo. Ana duwwaatti kan of kennatu jedhe waaqayyo. Waaqayyo duwwaatti of kennuu dhabne. Jireenya keenya karaa biraaf kennina miti. Waaqayyo duwwaatti kennina. Iddoo lamatti jireenya keenya hin kenninu. Ana duwwaatti jedhe waaqayyo. Sagalee kana sittani mara deddeebi'ee ana duwwaatti isa jedhutu natti sagaleen kun laphee koo irratti jabaata. Ana duwwaa inni jedhu only me ana duwwaa ana qofatti jechuudha. Ana duwwaatti jedhe waaqayyo. Of kenna nama of kennatu jedhe waaqayyo. Ana duwwaa kan amanatu jedhe waaqayyo. Ana duwwaatti kan of kennatu jedhe waaqayyo. Haa gammadu jedhe. Na duwwaatti. Namni iddoo baay'eetti of kennata jechuudha. Achitti iddoo baay'eetti of hin kennatin. Iddoo baay'eetti of hin kennatin. Iddoo baay'eetti jireenya kee gabiin godhin iddoo tokko iddooma tokkotti godhadhu. Eessatti waaqayyotti. Gabii godhi iddooma tokkotti. Iddoo lama iddoo sadiitti jireenya kee gabiin godhin. Iddoo baay'eetti of hin kennatin. Iddoo baay'eetti of hin kenninii iddoo tokkotti jireenya kee kennadhu. Kun ergaa keeti. Kun sagalee waaqayyooti. Haalleluuyaa. Namni waaqayyoon amanatu maal fakkaata isa jedhu dubbadheen dafee sagalee kana gabaabseen xumura. Narkaa dheerachaa jira waan ta'eef. An daqiiqaa 40 dhufee dheerachaa jira waaqayyoof haa galatu. Egaa ammoo waaqayyo na gargaareen xumura malee utuun isaa furri waaqayyo dubbatu. Isa furri waaqayyo jedhu utuun of kiyaanfatiin hin dhiisu. Dhaggeeffadhaa. Namni waaqayyoon amanatu kun maal fakkaata? Nama waaqayyoon amanatu fakkeenya inni nama waaqayyoon amanatu ittiin ibse macaafa Ermiyaas kana keessatti akka muka yaa bishaan qarqara dhaabame muka bishaan qarqara dhaabameetti ibse fakkeenya muka bishaan qarqara dhaabame. Mee amma sammuu keessanii yaadaa muka beektu bishaan beektu muka bishaan qarqara dhaabame yaadaa. Baay'een keenya ijoollee qonnaan bulaati. Baadiyyaa irraa dhufne warri boolee soo ta'e warri boolee bulbulaa irraa dhuftan yoo ta'e warri arat kiiloo soo ta'e warri ammas kiiloo soo ta'e dhaggeeffadhaa. Namni bishaan wallaale hin jiru namni muka wallaale hin jiru muka bishaan qarqara namni wallaale hin jiru. Caalaatti garuu nun ijoolleen warri baadiyyaa irraa dhufne beekna. Yeroo bonni dhufu waqtii yeroo jijjiiramu mukooliin hin gogu baala harcaafatu yeroo bonaa yeroo aduun saafaa ba'u. Mukti inni bishaan qarqara jiru garuu hin lalisa. Inni garuu hin gogu. Yeroo hundumaa garuu lalisan. Yeroo bonaas yeroo gannaas waqtiilee hundumaatti inni bishaan qarqara jiru kun bifti isaa yeroo hundumaa lalisaa gogiin isaan argatu. Mukoolii warri kan garuu yeroo waqtiileen jijjiiraman yeroo caamsaan dhufu baala harcaafatu hin gogu hin badu. Namni waaqayyoon amanatu muka bishaan qarqara dhaabame fakkaata jechuun nuni gadi fagaannee Yesuus irratti jireenya keenya nama ijaarame jechuudha. Nama Yesuus irratti jireenya isaa ijaarame jechuudha. Mukti kun
hidda isaa gara bishaanitti yaafatu ta'e hidda isaa gara bishaanitti yaafata hidda gara bishaanitti yaafata mukti kun kan inni lalisaa ta'ee jiraatuu fi bishaan bukkee dhaabachuu isaa qofa otoo hin ta'in hidda isaa immoo gara bishaanitti kan yaafachuu isaati. Hiddi isaa kun maal isa gargaaraa? Nyaata, albuuda, mineraalota barbaachisoo isa barbaachisan hundumaa karaa sana fudhatee akka inni itti gargaaru, akka inni ittiin fayyadamu, akka inni ittiin jiraatu isa gargaara. Kanaaf jalqaba nyaata sana argachuudhaaf, mineraalii sana argachuudhaaf, nyaatota sana fudhachuudhaaf inni hidda isaa maal gochuutu irra jira? Bishaanichatti gadi yaafachuutu irra jira. Yaafateera lafa. Haalleluuyi! Jireenya jiraannu keessatti akkuma sagalee Waaqayyoo Yohaannis boqonnaa 15 irratti jedhu anatti qabamaa jiraadhaa anarraa gargar baatanii homaa tokko iyyuu godhachuu hin dandeessan. Namni narraa gargar ba'ee waan tokko godhachuu hin danda'u. Kanaaf isin anatti qabamaatii jiraadhaa jedhe Gooftaa Yesuus. Akkuma dameen hundeerraa gargar ba'ee jiraachuu hin dandeenye isinis anarraa gargar baatanii jiraachuu ejjaa hin dandeenyeef anatti qabamaa jiraadhaa. Isin dameedhaa narraa yoo gargar baatan jiraachuu hin dandeessan. Kanaaf natti qabamaatii jiraadhaa abaayirtumii anis isinittan jiraadhaa jedhe Gooftaan. Natti qabamaa jiraadhaa anis isinittan jiraadhaa. Konneekshinii uumuudha. Konneekshin. Amma fakkeenya gabaabaa utuumee amma waayifaa keenya kana ofii goone intarneetii kana waayifaa kana ofii too goone waan tokko sarchi gochuu viidiyoo dhaggeeffachuu yuutuubii dhaggeeffachuu dandeenya hin dandeenya. Utuu ofii goone jechuudha. Irraa balleessine waayifaa irraa balleessine daataa irraa balleessine waan tokko informationii feesbuukii fayyadamuu dandeenya waan tokko fayyadamuu hin dandeenya. Konneektii godhuu qabna jalqaba. Nuni jireenyi keenya aktiveetii kan inni ta'u waan tokko argachuu kan dandeenyu yoo Yesuus Kiristoositti konneektii taane qofaadha. Irra deebi'a. Konneektii hin taane taanaan jireenyi keenya Gooftaatti waan tokko argachuu hin dandeenyu. Waan tokkos fudhachuu hin dandeenyu. Hiddi keenya gadi fagaatee isa irratti hin ijaaramne ta'a. Isatti hiddi keenya gadi yaafannee konneektii ittiin godhanne taanaan Yesuus kanatti hundee kanatti konneektii hin taane taanaan ija godhachuus hin dandeenyu homaa tokkoof dhimma baasuu hin dandeenyu. Inni jalqabaa Gooftaatti konneektii ta'uudha. Gooftaatti hidhamuudha. Gooftaatti konneektii ta'uudha. Inni jalqabaa. Inni kun hin taane taanaan konneektii hin taane taanaan waan tokkoyyuu argachuu hin dandeenyu. Sinii galeeraa hin dandeenyu. Akkuma intarneetii kana konneektii goone malee biraawusii godhuu waan tokko godhuu hin dandeenye Gooftaatti yoo konneektii taane malee waan tokkoyyuu fudhachuu hin dandeenyu. Inni jalqabaa kan nuyi fudhachuu dandeenyu, kan nuyi waa argachuu dandeenyu, nyaata nu barbaachisu kan nuyi argachuu dandeenyu, hidda keenya sana yoo hidda keenya sana mukichi kun kan argachuu danda'u waa argachuu kan danda'u hidda isaa sana yoo gara bishaanitti yaafatee hidda isaa sana yoo wal qabsiisedha. Kanaan achi waan tokko argachuu danda'u. Bishaan bira jiraachuu qofa utuu hin ta'in bishaan bira dhaabachuu bira utuu hin ta'in hidda ofii bishaanichatti gadi yaafatee mukti kun waa argata jechuudha. Nuni waldaa kee jiraachuu qofa utuu hin ta'in Gooftaatti maxxanuutu furmaata jechuudha hiikisaa. Sagaleen nuuf ta'u laasa qaba. Waa'ee mukaa miti hin lallabu. Waaqayyotti maxxanuutu konneektii itti ta'uutu barbaachisa malee miseensa ta'anii waldaa keessa jiraachuu qofa miti. Membershiippii barbaanna miti. Akaalii Gooftaa barbaanna. Dhagna Kiristoos warra akaalii warra dhagna ta'an dhagna Kiristoos warra ta'an malee warra membershiippii waldaa keessa ta'an miti. Nuni warra miseensa waldaa ta'anii dhumne miti. Warra Yesuusitti maxxanan ta'utu dure. Warra Yesuusitti konneektii ta'an ta'utu dure. Hidda dhura keenya itti hidhachuutu dure. Sitti dhadheera hidda dhura godha miti faarfataan itti hidhachuutu dure jira hidda dhura keenya gargar akka hin baane. Yoo hidda dhura keenya itti hidhanne ta'e waan tokko argachuu hin dandeenyu. Hidda dhuraa mucaarraa mucaa fi haati hidda dhura isaanii yeroo gargar cite haadharraa dur kan isheen fudhattu karaa hidda dhuraati. Hidda dhuraa irraa cinnaan haadharraatii karaa sana fudhachuu waan tokko argachuu dandeessu. Erga bakkeetti gabbaate. Achi keessa yeroo jirtu garuu mucaan ji'a 9 guutu ji'a 9 torban 2 guutu karaa hiddaan dhuraa haadhaa nyaata waan barbaachisu hundumaa argachaa jiraatti. Yeroo irraa gargar baate garuu ofii ishee nyaachuutti deebiti. Malee hin argattu karaa sana. Hidda dhura keenyaatti hidhachuu. Hidda dhura koo itti hidhadheera jedha faarfataa. Hidda dhura koo itti hidhadheera. Haaleluu itti hidhachuu. Konneektii ta'uu murteessaa. Natti qabamaa jiraadha jedhe Gooftaan. Narraa gargar baatanii waan tokko godhachuu hin dandeessanii. Anis isinittan jiraadha jedhe. Ana mukti wayinii ni dhugaan sun. Isin immoo damoota. Dameen natti qabateen jiraanne ija naqatu. Qabachuu dhala. Ija naqachuu barbaaddu Yesuusitti konneektii ta'udha. Waa argachuu barbaaddu Gooftaatti konneektii ta'udha. Waa argachuu barbaaddu Gooftaatti konneektii. Gooftaatti akkamittiin konneektiin ta'a? Akkamittiin itti konneektii ta'a? Akkamittiin itti hidhama? Akkamittiin itti maxxana? Akkamittiin itti hidhama? Konneektii akkamittiin ta'a Gooftaatti? Karaa dubbisaa, karaa kadhannaa, dubbii Waaqayyoodhaan isatti maxxana.
karaa dubbisaa attamitti itti maxxanna karaa dubbisaa attamitti karaa kadhannaa karaa sana itti maxxanna karaa sana itti dhabna ilaa kanaaf muki kun muka bishaan qarqara jirudha hidda isaa gara bishaanitti yaafateera hidda isaa kanaanii wanta barbaachisu hundumaa fudhata kanaaf maalan nyaadhaa maalan dhugaa akkamittiin jiraadha jedhu hidda isaa erga itti qabsiifatee nyaatis waan barbaachisan karaa sana argata jechuudha yeroo yesuusitti qabannu konneekti ta'an wanta nu barbaachisaa hundumaayyuu arganna jechuudha konneekshiniin keenya cimaa miti taanaan garuu akkuma konneekshiniin isheen amma intarneetii ittiin taa'ee jiru kun takka takka hin kukkutii takka takka hin dhaabatii takka takka akkas jechuudha warra akkasii warra kan beektu warra mamii warra mamtuu namni mamu waaqayyo biraa waan argadha jedhee garaa isaatti yaadin jira sagalee waaqayyo mamtuun eebban nyaattu sagalee waaqayyo jedha namni mamu garaa isaatti namni mamu waaqayyo biraa waan argadha jedheen eeginiidhaan bakka amantii keessa mamini jiru garaa keenya guutu tirastii gochuudha gooftaa qaba hin amanama immoo ani namni maaluma akka pereperamu naan galle maalumaaf akka shakku naan galle hin amanama immooti inni naa amanameera naaf dukkana keessatti ifa koonaa ta'eera alleluuyaa yeroo namni harkana hin qabnetti harkana qabe hin amanama immoo waan jedheef immoo amanamaa waan dubbate immoo raawwata isa jedhe immoo gochuuf inni gara booddee isa deebi'u miti isa seesu miti namni maaliif akka inni waaqayyoon amanachuu dadhabe naan dhufne naaf ilaagaa konneeshinii ishee ciccittu maalii dhabeettu isheen akkuma konneeshinii keenya isheen kun isheen ciccittu isheen gidduudhaan babbaddu kun isheen gidduudhaan babbaddu kun warra konneeshinii isaanii sirriitti gooftaa kanatti hin qabsiifannee tasaa kanaaf seeraan waa dhaga'uu seeraan waa argachuu hin danda'an haalelu mukki kun yeroo hundumaa caamsaa yoo dhufes yoo roobes yoo roobuu baates yoo gogiin dhufes yoo maal dhufes waan isa sodaachisu akkatti jiraata amala nama waaqayyotti qabatee jiraatu yookaan immoo muka kanarra amala muka bishaan qarqara jiru kanaa waan sadan arfan tokko dubbadheen asumaan golaba yeroo biraatti deebina waaqayyoon yeroo nu laata xinnoo biizii ta'e isin gidduu dhaabade waan baay'ee jira waan waaqayyo keessa keenya kaa'e kan waliilaan xinnoo barumsi keenya xinnoo biizii na godheera kanaaf ilaa muki bishaan qarqara dhaabame kun yookaan immoo eenyunni muki bishaan qarqara jiru kun akkasumatti muka bishaan qarqara deendarbu inni bishaan qarqara jiru kun muki kun si ana nama waaqayyotti maxxane nama waaqayyotti konneektidii ta'edha muki bishaan qarqara jiru kun warra gooftaatti garaa isaanii guutuu amanatanidha warri muki bishaan qarqara jiru kun warra waaqayyoon amanan eenyu isaan oni yoo hin taane ta'e amma dafiitti konneekti godha yoo immoo konneekshiniin kan sirrii mite deeffadhu dafiiddootti deeffadhu dafi akkamittan deeffadha dubbii waaqayyooti sagalee waaqayyoo karaa sagaleessa karaa kadhannaadhaan dafii konneeshinii kee jabeeffadhu isa malee hin ta'u egaa amalli nama waaqayyoon amanate yookaan immoo muka bishaan qarqara jiru kun maalidha sodaa malee jiraata tokkoffaa sodaa malee jiraata sodaan qabu sodaarraa bilisa taanee jiraachuu barbaannaa konneeshinii keenya cimsachuu garaa keenya guutuu amanannaa keenya waaqayyoon godhachuu sodaarraa bilisa taanee jiraata namni akkasii sodaarraa bilisa ta'ee jiraata akkuma mukti bishaan qarqara jiru kun ho'a yommuu dhufu hin sodaanne namni waaqayyoon amanatu waan tokko iyyuu sodaatu waan tokko iyyuu pereperamu waan tokko iyyuu raafamu sodaarraa bilisa ta'ee jiraata sodaarraa bilisa taanee akkamittan jiraadhu isa jedhuuf guyyaa biraa walitti deebinaa amma garuu waan tokko sitti sodaarraa karaa nuyi itti bilisa taanee jiraannu tokko hundee keenya Kiristoos gooftichatti jabeeffachuu isatti konneektidii ta'u garaa keenya guutuu waaqayyoon amanachuu inni kun sodaarraa bilisa taanee akka jiraannu jireenya nama waaqayyoon amanatu tokkoffaa sodaarraa bilisa ta'ee jiraata lammaffaa yeroo hundaa lalisa ሁሉ ጊዜ በቃ ሊብላሜ ሙክቺ inni bishaan qarqara jiru kuni ሁሉ ጊዜ በቃ ሊብላሜ ቦነስ gannas ሊብላሜ jireenya warra waaqayyoon amanatu akkas jechuudha yeroo tokko tokkotti tola yeroo tokko tokko boosisaa jiraatu yeroo hundumaa lalisu isaan yeroo hundumaatti tolanii jiraatu isaan maaliif beektu amanannaa isaaniitu waaqayyoodha ijji isaanii gooftarra jira inni isaan amanata waaqayyoodha amanamaadha kanaaf yeroo hundumaa lalisu jireenyi isaan jiraatan yeroo hundumaa lalisu takkaa ol ba'u takkaa gad bu'u miti yeroo hundumaa kan isaanii lalisuudha sadii yeroo yerootti ija godhatu jireenyi nama waaqayyoon amanatu yeroo yerootti ija godhatu ija qabu warri waaqayyoon amanatan warri akkuma biqiltuun sun yookaan mukti bishaan qarqaraa sun yeroo hundumaa itti qabatee jiraatu yeroo yerootti ija godhatu warri waaqayyoon amanatan garaa isaanii guutuu waaqayyotti kennatan yeroo yerootti ija godhatu ija qabu yeroo yerootti ija godhatu ija qabu yeroo hundumaa ija qabu yeroo yerootti ija qabu bar tokko ija qabu iji kun immoo inni iji waaqayyoon irraa barbaadu maal ija hafuuraa isa jedhu Galaatiyaa boqonnaa 52 kutaa baay'ee jaalladhu ija hafuuraa qajeelummaa turre jira qulqullummaa qabu qajeelummaa qabu dhugaa keessa isaanii jira nama yaaduu keessa isaanii jira jaalala keessa isaanii jira obsa keessa isaanii jira garraamummaa keessa isaanii jira gadhoof deebisuutu irraa mul'ata akkas ilaa jarri kun malee akkasa bara keenyaa sana miti of tuultota hin ta'an obbobbokoksituu hin ta'an arrabsituu hin ta'an ijji isaan irraa mul'atu ija isa hojii hafuuraa ija hafuuraa isa jedhu sanatu irraa mul'ata malee isaan mana namarraan waldaa keessaa namarraa mul'ataa jiru waldaa keessaa nama namarraa mul'ataa jiru kuni waan baay'ee argaa irraa tajaajilaa irraa inni mul'ataa jiru nu argaa jiru waan baay'ee argaa irraa namarraa waan baay'ee argaa irraa waan dubbannu irraa
Maaltu nurraa mul'ata hiricha gad of deebisu. Yeroo yerootti maal godhaa? Ija. Yeroo yerootti maal godha? Ija godha. Yeroo hundumaa ija qaba. Gooftaan Yesuus Kiristoos harbicha baala bareedaa argeetu itti goreetu jaraadha. Gooftaan yeroo dhufu akka ija nurraa dhabne obboloottan ija akka nurraa dhabne. Bakkee keenya barbaada miti maqaa keenya barbaada miti gooftaan. Paasterii taate maalii taate dhimma isaa miti. Kan inni barbaadu ija nurraa barbaada. Gooftaan bakkee ilaala miti. Malkii keenya ilaala miti. Dhimma mataa kee dhimma fuula kee miti. Dhimma jireenya kee. Kiristaanummaan jireenya oduu miti. Maqaan keenya duratti waan profeetii jennee maajer profeetii maaner profeetii jennee dhimma qabnu. Isa kana miti dhimmi gooftaa. Inni gooftaan barbaadu ija. Bakkee isaa ta'e immoo harbuun sun bakkee isaan bareeda. Bakkee isaatti ibaaluu laata. Bakkee miti inni ilaalu waaqayyo garaa laala. Ija nu naqannu ilaalamu. Ija qabdaa. Ija naqatteettaa. Iji sirra jiraa. Yeroo hundumaa dhammooti iji kun. Takka namoonni tokko nama gaarii fakkaatu takka immoo nama bakka irraa nama hamaa ta'u. Waan lama qabattee jiraatin nama gaarii taanaan nama gaarii ta'e. Har'a garuu isa jiruuf jiraatu Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyootti akka nuti amannee mootummaa Waaqayyootti galluudhaaf malee akkasiin baddaniif miti. Milikkita maalii abidda waaqarraa dhabdu ifoota gararraa taa'ee ifaa'e. Haaleluu. Ifoota gararraa taa'ee ifaa'e. Argitanii ifoota gararraa inni ifu taa'eef eenyu? Ifichas kan uume eenyu? Maaliif baddu obboloota koo maaliif baddu biyya lafaa kunoo har'a deemtee borga nama garaatti kan guutudha. Waaqayyo nama qulqulluu uume jarana jalqabuma nama qulqulluu akka bifa isaatti uume nama. Edee jannata keessa kaa'e seexanni dhufee isaan dogongorsiise. Addaam inni jalqabaa du'a fide, Addaam inni lammaffaa jireenya fide. Addaam jechuun Yesuusiif jarana jechi macaafaa hiiki. Malee Addaam isa sana miti.